kabajamuuf jaalatamoo maatii kiituuf kam jirtu nagaan isiniif haa ta'u. Har'as viidiyoo baay'ee bareedaa tokko qabadhee isinii dhufeera. Asumaan laayikii sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Innis akkamitti iimeelii banachuu akka dandeenyu, iimeelii baay'ee barbaachisaa ta'ee fi hojii onlaayinii garaagaraan hojjechuu danda'u karaalee garaagaraatiin banachuu dandeenya. Karaa giimeeliitiin akkasumas googiliin banachuu dandeenya. Har'a garuu akkamitti karaa siitingii bilbila keenyaatiin banachuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Salphaanumatti gara siitingii bilbila keenyaa seenna. Siitingii bilbila keenyaa seennee bilbilli kamiyyuu siitingii ofirraa qaba waan ta'eef Google kan jedhu barreeffama Google jedhu irra barbaadna. Google karaa sanaan banachuun baay'ee faayidaa waan nu qabuuf karaa sanaan sitti agarsiisuu filadhe. Google kan jedhu barbaadna. Google erga argineen booda isarratti kilik goona. Gaafa isarratti kilik goonu yeroo muraasan tura. Sarchi godhee nuuf fida jechuudha. Akkuma isaatti rooteet godhee kanatti nuuf fida. Iimeelii nuti dura irraa qabnu yoo iimeelii qabaachuu baanne immoo manage account yookiin add account kan jedhu nuuf fida. Sanarratti kilik goona jechuudha. Amma manage account irratti kilik goona. Ammas iimeelii duraan qabnu nuuf fida. Iddoo xiyyi jiru kana mallattoo gara gadiitti si gargaagaltu kana tuquudhaan add another account kan jedhu irra dhufna. Sababiin isaa iimeelii garaagaraa waan keessaa qabuu fi iimeelota hunda sanaa tarreessee jechuudha. Garuu jala isaa bakka xiyya argaa jirtan kana add another account kan jedhu kanarratti kilik goona jechuudha. Iimeelii haaraa ta'e yookiin giimeelii haaraa ta'e banachuudhaaf jechuudha. Giimeelii haaraa ta'e banachuudhaaf fuula kana nuuf fida. First name, last name. First name maqaa keenyatti guunnaa jechuudha. Maqaa keenya itti guunna yookiin maqaa iimeelii ittiin banachuu barbaadnu sanatti guunnaa jechuudha. Yoo maqaa keenya guunne baay'ee gaariidha. Fakkeenyaaf fayyoo jedhee guutaa rakkoo takka waan hin qabneef jalaa irratti oopshinaaliidha. Dhiisuu dandeenya garuu maqaa abbaa keenyaa guunne gaarii ta'a jechuudha. Iimeelii istaandardii isaa eegee iimeelii sirrii ta'e iimeelii waan hedduun hojjetu banachuudhaaf kanaan booda next jennaan. Mallattoo next tunne next jennaan xiqqoo sarchi waan godhuuf hin eegdu jechuudha. Bakka amma argaa jirtan kuni basic infoodha. Bakka baay'ee murteessaadha. Bakka baay'ee focus gochuu qabnudha jechuudha. Sababiin isaa iimeeliin keenya kun yoo nu jalaa ni bada ta'e karaa kanaan arganna jechuudha. Kanaaf guyyaa dhaloota keenyaa guunnaa ani fakkeenyaaf iimeelii kana deebisee balleessuu waan dileet gochuu waan barbaaduu fi guyyuma ta'e gashee waliin ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf Juulaayin guutaa. Juulaayii guutee ji'a keessa dhaladhee jechuudha akka guyyaa dhalootaati. Inni itti aanu immoo guyyaa dhalootaati. Guyyaa dhalootas guyyaa dhaloota keessanii guutuu akka hin daganneef jechuudha. Yoo bade kana guuttanii argattu waan ta'eef foormii kana guuttanii argattu iimeeliin keessa yoo isin jalaa bade paaswaardiin isaa waan ta'eef asitti bara dhalootaa guunnaa. Bara gaafa guuttan wanti isin dagachuu hin qabne barri yoo xiqqaate waggaa 18 ol ta'utu irra jiraata jechuudha. Istaandardii kaamee jiru jechuudha. 18 ol waan ta'uuf akka lakkoofsa jalaatti guunnaa jechuudha. Fakkeenyaaf 1998 2023 sababa ta'eef ni guuta jechuudha. Naannoo waggaa 20 wayii sababa ta'eef gaariidha jechuudha. Asitti jenderii keessan dubara utaatan fiimeelii tokkoffaarra jiru dhiira utaatan immoo lammaffaarra jiru meel irratti kilik gootu jechuudha. Kana lamaan irratti cuqaasnee kallattumaan gara fuula itti aanu deemna jechuudha. Ammas next jenneen gara fuula itti aanu deemna. Edda kana guunneen booda jechuudha. Kana baay'isee deddeebi'ee kan isinitti himu dagachuu hin qabdan jechuudha. Sanaan booda iimeelii keessan ofuma isaa kireet godhee akka kanatti oopshinii isiniif kenna. Inni fakkeenyaaf kan jalqabaa fayyoo viijin fayyoo @gmail.com jedha. Inni gaarii miti jechuudha. Akkasitti hin banatina. Sababiin isaa maqaa keessanii maqaa abbaa keessanii wal duukaa ta'uu qaba. Wal duukaa ta'uu qaba. Lakkoofsa gidduu kana galchee yoo isinii fide lakkoofsa gidduu galchuun dirqama ta'ee osoo hin taane namni biraa maqaa sanaan banatee waan jiruuf iimeeliin immoo waan wal fakkaataa waan hin barbaannee fi googilii waan wal fakkaataa waan hin simanneef akka kana godha jechuudha. Kanaaf yoo barbaadan kireet godhachuu dandeessu. Gaafa kireet gootan kan inni isiniif jedhe sanatti lakkoofsa dabaluu lakkoofsa irraa hir'isuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf isinni fayyoo viijin jedhee 3@gmail.com jedhi kana lakkoofsa biraatti dabalee banuu hin danda'a jechuudha. Lakkoofsa biraa lakkoofsa hin jaaladhu jechuudha. Garuu ani fayyoo viijin inni fayyoo viijin jedhu kun baay'ee waan natti toleef ani isumarratti suqaasee bira darbaa jechuudha. Kanaan booda gara paaswaardiitti nu dabarsaa jechuudha. Paaswaardii guuttachuu qabna jechuudha. Paaswaardii guuttachuu qabna jechuudha. Kan sirriitti ilaaluu qabna jechuudha. Kanaaf asitti paaswaardii sirriin qixee guunna. Garuu maqaa irratti wanti isin hubachuu qabdan kan inni isiniif kenne sanarratti dabaluu yookiin hir'isuu ofii keessanii kireet gochuu yoo barbaadan lakkoofsa itti dabaluu yookiin lakkoofsa irraa hir'isuu dandeessu. Kan inni sababiin isaa lakkoofsi gidduu galuun dirqama ta'ee osoo hin taane namni biraa lakkoofsa maqaa sanaan baratee waan jiruuf fakkeenyaaf maqaa kanaan iimeelii biraa sababan qabuuf akka kanatti naaf fide jechuudha. Lakkoofsa gidduu galchee malee fidu kanaaf lakkoofsa gidduu galcheetan kireet godhadha jechuudha. Yoon barbaade maquma kanaa yoon barbaade jechuudha. Lakkoofsa jaaladhu ofii kiyya. Fakkeenyaaf kanatti kireet godhachuu danda'a jechuudha kanaan. Garuu ani
Isin jalqaba irratti lammaffaa irratti naaf fide kana fayyooviijin 3 @gmail.com kan jedhu kun baay'ee waan natti toleef ani suma irratti kilik godheen gara paaswaardiitti dabarra jechuudha. Gara paaswaardii itti guuttachuutti dabarra. Paaswaardii qopheeffachuu qabna jechuudha. Paaswaardii dagachuu hin daganne kan yaadannu kan yeroo hunda yaadannu strong kan ta'e godhachuu qabna jechuudha. Akka iimeeliin keenya kun yookiin iimeeliin keenya kun akka hin hatamneef jechuudha. Create strong password kan jedhu gararreessaa jira jechuudha. Kanaaf gaafa create goonu strong kan ta'e strong gochuuf immoo wanti nuti fayyadamnu leetarii qabaachuu qaba, nambarii qabaachuu qaba, simboolii of keessaa qabaachuu qaba. Strong gochuun baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf galchee isin agarsiisu tokko galchee isin agarsiisa. Fakkeenyaaf vision jedhee ka'ee kun leetariidha jechuudha. Leetariidha. V kaapitaalii godhee 36 godhee at jedhee kun amma strong ta'eera. Sababiin isaa leetarii of keessaa qaba, nambarii qaba, akkasumas simboolii of keessaa qaba jechuudha. Strong ta'eera jechuudha. Baay'ee strong ta'eera jechuudha. Akka kana godhachuu dandeessu. Ati yoo xiqqaate digirii 8 ol 8 ta'a 8 ol bifa jabaa ta'een gochuu qabdu jechuudha. Bifa jabaa ta'een. Sababiin isaa akkasiin jalaanatamneef akka aakin taaneef strong kan ta'e banachuu itti galfachuu qabdu jechuudha. Salphaadha jechuudha strong godhachuu. Fakkeenyaaf Oroo inni kaane lakkoofsa ta'e gidduu gashinee fakkeenyaaf Oromiyaa yookiin Oroo waan nuti tole jennee kaane lakkoofsa ta'e keessa gashinee fakkeenyaaf Oroo jedhee ati jedhee ka'ee 369 lakkoofsaan yaadadhu jechuudha waan natti tolu 69 slaashii yookiin waan ta'e mallattoo yookiin parsantii waan ta'e yoo fayyadamne bakka strongidha kun jechuudha. Kanatti gochuu qabdu jechuudha. Kanaaf strong kan ta'e galfachuu qabdu kan hin daganne jechuudha. Fakkeenyaaf kan Facebook irratti fayyadamtan kan paaswaardii garaagaraa jechuudha. Kanaaf show paaswaardii kan jedhu kana raayitiitti gootanii dhiistuun seeraan jiraatu. Next jechuun iddatti gootanii booda next jechuun garuu show kan jedhu kana irraa kaasuu qabdu jechuudha. Mul'achuun isaa gaarii waan ta'eef akka kanatti yoo ta'e gaarii baay'ee. Akka kanatti. Ani garuu kan ofii koddusa qopheeffadhetti godhadheetan gara fuulduraatti dabarraa jechuudha. Paaswaardii ofii qopheeffadhee feesitti godhee dabarraa garuu show godhuun seeraan jiraatu jechuudha. Ofii keessanii ilaaltanii innas cuuf goote malee yoo ilaaltanii illee irraa kaasuun seeraan jiraatu jechuudha. Sababiin isaa balaaf isin jalaa saaxilaa imeelii keessa waan ta'eef. Kana booda next jenna jechuudha gara fuulduraatti. Next jenna. Yoo nuti hir'isne taate next nuuf hin godhu hirar nuun jedha. Bakka kanatti lakkoofsa bilbila keenyaa guunna. Lakkoofsa bilbila keenyaa guunna jechuudha. Bilbila nurka jiru sana innas kan nurka jiru kan itti fayyadamnu guunna lakkoofsa bilbila keenyaa. Fakkeenyaaf lakkoofsa bilbila keenyaa guutee isin agarsiisa. Guunnee dayyanneen booda next jennaan. Lakkoofsa bilbila keessanii guuttaniin booda next jennaan. Sababiin isaa ammuma koodii googiliin achitti nuuf ergaa waan ta'eef. Gaafa kanaan booda konformii koodiidha. Koodii fakkeenyaaf kun galee jira jechuudha meeseejidhaan. Koodii ergee jira. Akka kanatti koodii isiniif erga. Koodii ergaa koodii sanatti guuti sababa jedhuuf bakka sanatti koodii sana guutuu yookiin inni yoo otomaatikaalii koodii guutee gara fuulatti anutti isiniif darba. Ammas next jennaan. Koodicha iddatti guunneen booda yoo nuuf fiduu baate of sin eegna jechuudha. Kanaaf amma maqicha fayyooviijin jedhee jala isaatti imeelii isaa barreessee akka kanatti nuuf fida jechuudha. Gajjalleetti lakkoofsa isaa bakka halluun diimaan jiru lakkoofsa bilbila keessanii barreessee isinii fida jechuudha gara dhumaatti gaafa dhiyaatu. Kana booda next jennaan ammas. Next jennaan. Sanaan booda fuula kana nuuf fida bakka kun agreementii isaa dhumaate jechuudha. Kanaaf gadi harkistanii goda isaa kan jiru agree kan jiru barreeffamni jiru kun agree jettanii bakka sanatti kilik gootu jechuudha. Bakka sanatti kilik gootu googiliin salphumatti isin simata jechuudha. Imeelii baay'ee bareedaa ta'e baay'ee gaarii ta'e waa isin ergu onlaayinii irraa hojii garaagaraa onlaayinii adda addaa hojjechuudhaaf waan baay'ee isin fayyadu imeelichi kun karaa kanaan banachuun baay'ee kwaalitii gaarii waan qabuuf isa kana filadhee jechuudha. Fi nama hundumaaf salphaa waan ta'eef agree jenneen booda tokkuma ture Google Service fuula kanatti nuuf fida jechuudha. Kompiliitii banamee jira jechuudha. Bakka akka kanatti banamee jira jettanii bifa baay'ee namatti toluun fayyooviijin 3 @gmail.com jedheetiin banee jira jechuudha. Fakkeenyaaf imeelii jala gallee ilaallu. Imeelii bilbila keenya jala gallee gaafa ilaallu Googiliin meeseejii ergee jira jechuudha. Sarmatti kunoo fayyooviijin 3 @gmail.com jedheetiin bifa baay'ee bareedaa ta'een istaandardii isaa kan eege kan rakkoo takka illee hin qabne kan salphaatti hin taane imeelii gaarii banee jira jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa baay'ee namatti tola. Karaa kanaan banadhaa. Karaan kun karaa baay'ee gaariidha. Laayikii, sabiskiraayib godhaa.
waan gaarii akka argattaniif immoo notifikashinii ibsachuu hin dagatinaa. Guddaa eebbifamaa nagaan naa tura.